Keenya khutbaan teenya taarraan tanaa wanni isin irraa haasoytu al-kasbul halaal, dalagaan halaal dhiiroo hangam takka gabricha bira turuu dandeeysi, dalagaan ammoo haraamii wal makatte yookaan walillaa qabde hangam takka bira kan hin dhiboyne biraa deemti waan jirra inshaallah laallee. Kanaafuu dalagaan tun karaa lama qoodamti. Al-kasbul halaal dalagaa halaalii fi dalagaa haraam jaamteeti adda baatiya. Duniyaa tun ni taate isiin tun jiruu fatanaat taateya. Jiruu fatanaatan ilmi namaa kun qabeenyuma horachuu qofaaf qabeenyuma horachuu qofa laalu taate. Jiruun duniyaa tun akkaataa qabeenyitti dhufu qofa. Dhiiroo eeysarraa hin harkadha, haraamirraa hin harkachuu deema moo halaalirraa hin harkachuu deema osoo laalle kan qabeenyuma harkachuu qofa taate jiruun duniyaa tun. Maaliif jennaan lubbuun ilma namaa tun waan garteen maantana horii kanarratti jaalala horii kanarratti uumamteef jecha shayxaana waahila godhattee karaa tahuu fi karaan taanii hundarraa horii akka wali qabattu yeroo keessa itti bobbaatu yeroo bakkittiin duniyaa tun jechuudha. Kanaafuu ibaadallah yaa gabroota rabbii qaroommadhaa isin karaa rizqii ittiin arkattan kana qaroommadhaa. Dura rizqii arkachuudhaaf fiiguu dura karaa rizqii ittiin arkachuudhaaf itti seente kana dhiiroo halaali moo haraami waan juu adda baafadhu yaa gabricha rabbii. Maaliif jennaan jiruu tana keessatti ati wanni laffaatuuf akka jiraachiftuuf jecha laffaata. Maatii ta'e warra keetii fi hawaasa muslimaa kana akka gartee ittiin tola ooltuuf jecha carraaqqii tana seenta waan taateef kana hundaahuu haraamirra bobbaatee karaa haraamin isaan kana razaquu osoo hin ta'in karaa halaaliin isaan razaquu irratti akkaan qaroommadhu yaa. Fal insaanu ilmi namaa kun غدن قيا بروسا غدنين كو يوم القيامة قيا قياما سن يحاسب نقرتما نميزانما هرق بوسو تاجج قيا قياما سن قبين ياران تن أركت خانا بوسما فدي خرما فدي نوها هركتو هرق بوسو ملي لا تزال قدم عبد حتى يسال عن أربع هرقي قبرجة توقو هنديمتو هنگوا أفر الرقافتمتو غافين أفران سن كيسا تكتا وأماله horiisaa irraa hanga gaafatame qarshii irraa hanga saantimaatti bakka irraa fidee fi bakka itti baasee fixe hanga bakka itti godhu laa tazaalu qadama abdin hattaa gartee hirphii gabrichaa bakka dhaabbatte sanii sossoo hin dandeessudha. Maaliif bakka jalqaba irraa fiddee fi bakka itti baaftee fixe hanga bakka itti gootu jechuudha. Kanaafuu yaa ibaadallah yaa gabroota rabbii wanni nurra jiru immoo horii kana qaroommachuu qabna. Akkanuma nyaachuu osoo hin ta'in qaroommachuu qabnaa je. Maaliif jennaan yuhaasabu ni gaafatama ni qoratama guyyaa qiyaamaa min jihatil maali ji'a horiitiis ni qoratama eeysaa fiddee fi eeysa fixxee irraa qoratamuu ta'a je. Jalqaba eeysarraa fidde eegasii hoo eeysa fixxee. Bismillahirrahmanirrahiim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن شاء الله بليان كان خطبان تنيتاران تنا والنيسين الرها سويتو الكسب الحلال دلغان حلال إيرو هنگم تكا قبري چبيرة ترودن ديزي dalagaan ammoo haraamii wal makatte yookaan walillaa qabde hangam takka bira kan hin dhiboyne biraa deemti waan jirra inshaallah laalla jechuudha. Kanaafuu qad ihtamma al-islaam islaaminaan tun ni yaaddoyte akkaan yaaddoyde dalagaa ilma namaa tanatti ni yaaddoyde. Maaliif jennaan
ilma namaa kana rabbiin subhaanahu wa ta'ala dalagadhu jiraadhu jee ajajatti kennee jira. Dalagadhuutii jiraadhu, dalagaa dhiiftee sababa dalagaa dhiisuutiin miidhaa adda addaa keessa dhabaan hin seeniniiti dalagadhu jettee ajajjee jirti waan taateef dhiiroo karaan ittiin dalagatan kun eega gartee rabbiin subhaanahu wa ta'ala ajaja dabarsee booda karaa akkamiin dalagachuu gabrichi kun qaba waan jirra inshaallah laalla jechuudha. Kanaafuu dalagaan tun karaa lama qoodamti. Al-kasbul halaal dalagaa halaalii fi dalagaa haraam jaamteeti adda baatiya. Akkuma kitaaba keessatti dubbatamtee jirtuttu rabbiin subhaanahu wa ta'ala anaatu isin uume ana sodaadhaa jee jira. Maal keessatti? Dalagaa keessattii fi jiruu teessan guutuu tana keessatti ana sodaadhaati haraamii fi halaal adda eeggadhaa jiraadhaa nuun jee jechuudha. Akkasumatti immaas yoo halaal fi haraam kana adda eeggattan yoo taatan isiniifiin tolcha jiruu teessan tana guutuu ta hiraar hin qabne ta cinqii hin qabne isinii cinqii hin qabneen isin jiraachisaa je. Yommuu ka waliin maktanii waliin laaytan yoo kataatu taate yaadaa fi hiraar hoggu takkallee osootuman dhabne umrii tantee fixxaaya. Kanaafuu rabbiin subhaanahu wa ta'ala yaa warreen natti amantan ana sodaadha jecha dhugaa jaa iddu jireessa jiraadha. Rabbiin isiniif tolcha, dalagaa teessan isiniif tolcha, badii teessan gartee badii balleessaa teessan hundaa'u rabbiin isin maaraaya. Maaliif jennaan namni qaalii rabbii godhee qaalii ergamaa isaatiin duniyaa tanarratti hanga rabbiin umrii isa jiraachise oolee bule faqad faaza fawzan caziima. Milkii guddoo isuma santu milkaa'eeya. Duniyaa tanarrattis milkii guddoo milkaa'ee jiraateeti akkasumatti akhirattis cinqii adda addaarraa nagee tahee jiraataaya. Kanaafuu ibaadallah yaa gabroottan rabbii dhugaa qaroommadha, rabbi sodaa qaroommadha, jiruu teessan rabbiin isiniif tolchaaya. Kanaafuu yaa gabricha rabbii maaliif jennaan jiruun duniyaa tun ni taate isiin tun gartee jiruu fatanaat taateya. Jiruu fatanaa tan ilmi namaa kun qabeenyuma horachuu qofaaf qabeenyuma horachuu qofa laalu taate. Jiruun duniyaa tun akkaataa qabeenyitti dhufu qofa dhiiroo eeysarraa hin harkadha, haraam irraa hin harkachuu deema moo halaal irraa hin harkachuu deema osoo laalle kan qabeenyuma harkachuu qofa taate jiruun duniyaa tun. Maaliif jennaan lubbuun ilma namaa tun waan garteen maantana horii kanarratti jaalala horii kanarratti uumamteef jecha shayxaana waahila godhattee karaa tahuu fi karaan taane hundarraa horii akka walitti qabattu yeroo keessa itti bobbaatu yeroo bakkittiin duniyaa tun jechuudha. Kanaafuu ibaadallah yaa gabroottan rabbii qaroommadhaa isin karaa rizqii ittiin harkattan kana qaroommadhaa. Dura rizqii harkachuudhaaf fiiguu dura karaa rizqii ittiin harkachuudhaaf itti seente kana dhiiroo halaali moo haraami waan juu adda baafadhu yaa gabricha rabbii. Maaliif jennaan jiruu tana keessatti ati wanni laffaatuuf akka jiraachiftuuf jecha laffaata. Maatii ta'e warra keetii fi hawaasa muslimaa kana akka gartee ittiin tola ooltuuf jecha carraaqqii tanas seenta waan taateef kana hundaahuu haraam irra bobbaatee karaa haraamin isaan kana razaquu osoo hin ta'in karaa halaaliin isaan razaquu irratti akkaan qaroommadhuuya. Maaliif jallinni adda addaa duniyaa tanarra bobba'ee jira waan ta'eef qaroommadhuuya. Kanaafuu seenaa dabarte keessatti maaltu jira yaa gabroottan rabbii kaanatil mar'atu dhalaan takka ni taate min nisaa'il muslimiina dhalaa warra rabbitti amanirraa taate irraa ni taate je. Maal taate isiin tun imraatan saalihaata taate tun ni taate taquulu tajettu taate lizawjiha abbaa manasiitiin tajettu taate idhaa kharaja likasbil amal dalagaa carraaquuf hogguu inni gabbahuudhaaf manaa miidhaga fuudhe taquulu lahu ka isaan jettu taate jedhuba yaa rajul yaa gurbaa ammaan tana dalagaadhaa bobbahee rizqii teenya waan rabbii isaaf qoode nutti carraaqee nuuf fiduu deemu ka dalagaa dalaguudhaaf ati gabbaate yookaan naggadaaf haa ta'u hammaallachuuf haa ta'u fuudhii feete carraaqqachuuf haa ta'u ka gartee rizqii barbaadaaf gabbaate ittaqillaa rabbii kan kee sodaadhu jettiin ije. Rabbii kan kee sodaadhu fiinaa nu keessatti rizqii nu barbaaddee nuuf fiddu kana keessan rabbii kee sodaadhu. Iyyaaka siin dhoorka yookaan siifiin dhaamaa dhageeffadhu wakasbul haraam kasbii haraam eeggachuudhaan sii dhaamaa quba qabaadhu. Fa'innanaa wanniniin kana sii dhaamuuf fa'innanaa nuti nasbiru ni obsina alal juu'i wal axash
dheebuudhaa fi beela nu qabde irratti illee obsineeti rabbii keenyarraa sawaabatti barbaanna. Sababa beelti nu qabdeen waan adda addaa keessa seenuu osoo hin ta'in, sababa dheebuun nu qabdeen waan haraam keessa seenuu osoo hin ta'in, nasbiru alal juu'i wal atash, beelti nu qabuu fi dheebuun nutti hammaachuu irrattis obsineeti fahtasabnaa ala Allaahi rabbi irratti sawaaba keenya gimmidannee rabbi irraa galata guddaa arganna. Walaa nasbiru ammoo obsuu hin dandeenyu alaa harri naar, guyyaa qiyaamaa dalagaa ati gabbaadeetuma waan garte fuutee karaan taaneen fuutee bakkan taaneen fuutee nuuf fiddee isii saniin nu jiraachiftee guyyaa qiyaamaa sababa saniin nuufi atis gubachuu ibidda sanitti obsuu hin dandeenyu. Har'aan tana beelatan irratti obsuudha dandeenya. fattaqillaaha rabbii kee sodaadhu gizee rizqii gabbaatu haraam firraa eegii halaal qofa qaroommadhuuti waan rabbiin sii kenne fuudhiitii nuuf fidi jettee dhaammatti jedhe. Akkasumatti immaas innanaa laa nusbiru nuti obsuu hin dandeenyu bighadabil jabbaar, dallansuu rabbii olaanaa ta'e sanitti obsuu hin dandeenyu. Namni rabbiin irra dallane guyyaa qiyaamaa laaftuun isan qabdu. Namni dallansuun rabbii irra geggeeffamte guyyaa san gaafa if duuba deebi'anii toobatanii irraa deebi'anii jiru. Yaa rabbii kiyya gaafa saniin akkanaa hin qabdu. Dallansuun rabbii guyyaa san sirratti argamte taanaan halaakni kee guyyaa sanii waan taateef nuti dallansuu rabbii irrattis obsuu hin dandeenyu. Beelaa fi gartee dheebuu irra ni obsina, ibiddaa fi dallansuu rabbii irratti obsuu hin dandeenyuuti. fattaqillaaha fil kasbi, dalagaa gabbaate dalaydu keessatti rabbii kan kee sodaadhu jetteeti imra'atan muslimaan tun gartee dhaammatti jaarsa siidhaatti. Haakadha ayyuhal mu'minuuna, yaa warreen rabbitti amantan akkanumatti tuusii ni dhaamti intalti tun, intalti rabbii sitti amantuu taate, intalti islaaminaa tana qeebaltuu taate ni dhaammatti jaarsa siidhaatti dhaammatteeti akka inni gartee liya'mala kasbal halaal, dalagaa halaal dalagee akka inni itti fiduuf jecha dhaammatteeti gizuma gabbahuu qajeelchiti jedhe. Aboo cinqiin nu fixxeetii deem karuma fiddee nuuf fidii osoo hin ta'in, yookaan hogguu inni kara fide akkanuma cal jettee nyaachuu osoo hin ta'in, yaa abbaa mana kiyyaa rizqii tana maal dalaydee fidde, karaa kamiin fidde, akkamiin fidde, naafi atiis akka guyyaa qiyaamaa gartee gaafa gaafiin nurra dhiyaatu san najaa baanuuf jecha isiin tun halaal ta'uudha qabdi jetteeti gizee biraa bahuu fi gizee gartee rizqii harkatee seenus waliin marii godhanii rizquma tanaahu waliin carraaqatayya. Ayyuhal mu'minuuna, yaa warreen rabbitti amantan, awwalan jalqaba irratti ma'anaa kasbul halaal, dalagaa halaal jechuun maal jechuudha? Al kasbul halaal, dalagaan halaal huwa dalagaa halaal jechuun iktisaabul maal, horii carraaquudha. Alladhii, horiin sunuu qiwaaman lil'ayshi, jiruu namaa kanaaf kata'e jechuudha. Namni jiruu tana keessatti yoo qabeenya harkate malee jiraachuu hin danda'u. Namni yoo qabeenya kana qabaate malee jiruu duniyaa tana keessatti jiraachuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu kasbii halaal jechuun horii barbaaduudha. Horiin sunuu jiruu namaa ta'e san karamiin jennaan bixariiqatil mubaahaat, karaa halaaliin barbaaduudha qabda. Wal mashruucaat, karaa godhameen jechuudha. Karaa nabiin sallallahu alaihi wasallam ittiin barbaadaa jeen barbaaduudha qabda. Karaa halaaliin barbaaduudha qabda. Akkanumatti wanni na afaan dhufe hundinuu horiidha jettee qabachuu osoo hin ta'in, wanni ni naamijjooytee harka galfadhe hundinuu horii kiyya jettee qabachuu osoo hin ta'in mubaahaata ta'uudha qaba. Akkasumatti mashruucaata ta'uudha qabaa je. Akkasumatti yaa gabricha rabbii wa alayka sirran ni jira. Wal ibticaadu fagaachuudha jira. An kasbil maali, horii carraaquurraa fagaachuudha qabda. Bixariiqil muharramaat, karaa rabbiin haraam godhin horii carraaquurraa fagaachuudha qabda je. Maaliif jennaan fal insaanu, ilmi namaa kun gadan guyyaa boruusan, gadaniin kun yawmul qiyaama, guyyaa qiyaamaa san yuhaasabu ni qoratama, ni mizaanama, herrega buusuu ta'a jechuudha. Guyyaa qiyaamaa san qabeenya har'aan tan harkate kana gosuma fedhe haruma fedheenuu haa harkatu, herrega buusu malee. Laa tazaalu qadamaa abdin hattaa yusaala an arba, hirphi gabricha tokkoo hin deemtu hanga waa afur irraa gaafatamtu. Gaafiin afran san keessaa takka wa ammaalihi, horii isaarraa hanga gaafatame, qarshii irraa hanga saantimaatti, bakka irraa fidee fi bakkatti baasee fixe hanga bakkatti godhu. Laa tazaalu qadama abdin, hattaa gartee hirphi gabrichaa bakka dhaabbatte sanii sossoo'uu hin dandeessudha. Maaliif? Bakka jalqaba irraa fiddee fi bakkatti baaftee fitte hanga bakkatti gootu jechuudha. Kanaafuu yaa ibaadallah,
yaa gabroota rabbii wanni nurra jiru immoo horii kana qaroomachuudha qabna akkanuma nyaachuu osoo hin ta'in qaroomachuudha qabnaa je maaliif jennaan yuhaasabu ni gaafatama ni qoratama guyyaa qiyaamaa min jihatil maali ji'a horiitiihis ni qoratama eeysaa fiddee fi eeysa fixxee irraa qoratamuu ta'a je jalqaba eeysarraa fidde eegasii hoo eeysa fixxee قال صلى الله عليه وسلم رسول ربي دبنجي لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه عمري ساقوتو تنوان اتفق الراهنگ غافتمي وان عمري ساتنقوتو در جلقب سار راهنگ تمرات اتفق هنگ بكت قرطي قبرچي هرپسا بكسن انكاسو وعن علمه فيما فعل فيه barumsa isaa gartee kan rabbiin isa barsiise xiqqaatuu guddatuu hanga rabbiin isa barsiise kan itti dalage itti dalayde moo itti dalayne kan dalaguu dhiifteeti kan firraa akkanuma lafa keessa waan jirraa hanga qoratame ittiin fatanaa bahu ittiin fatanaa kufu hanga qoratamutti gabrichi hirphasaa bakka saniin kaasu je wa ammaalihi horii isaa irraayis hanga qoratamutti hirpha bakka saniin kaasu bakka irraa fidee fi bakka itti fite hanga bakka itti godhu jechuudha akkasumatti wa an jismihi qaama isaa kan rabbiin guutee gartee qaama guutuu qaama jiraa qaama qiwwaa qabu kan rabbiin isaaf kenne kana waan keeysa fixee hattaa booda gaafa dulloome akkasitti gartee hanga namni harka qabuun gahutti jechuudha tana rakkatti olii gatiin utaalu tana hanga gartee gaafa dulloome sanitti maaliif fixxee jismii tee tana maaliif fixxee maalitti gartee hanga dulloomtu maaliif fixxeeti gartee maan tana dabarsite waan jirraa hanga gaafatamutti abadan gabrichi hirpasaan kaasuya rawaahu tirmidhi waqaala hadiisun hasan as-sahih lammaffaan cibaadallah ya gabroota rabbi wujuubu macrifati alhalaali walharaam gabricharra wanni jiru maali jennaan beekuudha qaba gidee dalagaa takka sossoohu haraamii fi halaal gargar beekuudha qabaa je maaliif jennaan nutiin kun bar muhaasabuuna yawma alqiyaamati guyyaa qiyaamaa qoratamuuf teenya waan ta'eef jecha beekuudha qabaa je horii kanarraa haraamii fi halaal adda baafatee hogguma dalaguudha qabaa maaliif jennaan min jihati liktisaab karaa dalaguudhaa deemu keessattis haraamii fi halaal duradda beekuudha qaba wa min jihati linfaaq karaa itti baasu keessattis baasuu dura dhiiroo halaal ittiin baasamoo haraam ittiin baasa waan jiru dura beekuudha qaba je qaroommachuudha qaba haraamii fi halaal kan addaan beekee qaroommachuudha qaba akkasuma ammaas ibaadallah yaa gabroota rabbi gabrichi rabbii kun qaroommachuudha qaba fil mu'aamalaat jiruu duniyaa tana keessa waan dalagu hundaa'uu qaroommachuudha qaba je allatii isiin sunuuna ta'aamalu bihaa tan keessa carraaqatu tana keessatti akkanuma dalagu osoo hin ta'in isiisan beekuudha qaba wanni dirqama gabricha irratti haa kanaa je maaliif wa illaa hogguutaan ammoo famuhaasabu yawma alqiyaama guyyaa qiyaamaa gaafa qoratamee qorannaa isaa saniin fatanaa kufe mana hidhaa san seennaan nama baasuun hin jirtu wilii rabbiin subhaanahu wa ta'ala duniyaa irratti dinniina sitti ergeetiin jira duniyaa irratti gartee qaceelfama addaa si baaseetiin jira sii guyyoos didee kan dhageessu diddee arra dubbii walitti hin qabnu malee rabbiin si ajaa dubbachuun hin jiru jechuudha kanaafuu ibaadallah yaa gabroottan rabbii qaroommadhaa waan haraamii fi waan halaal addaan qaroommadhaa jiruun duniyaa tun ni dhumti qabeenyi kun ni dhuma arraan tana qabeenyuma harkachuu qofa laaluu osoo hin ta'in guyyaa qiyaamaa qorannaa jirtu san hisaaba jiru san miizaana jiru san yaadannee inshallah qaroommachuun nurratti haadhaa je masalan fakkiidhaaf mee namtichi tokko kadalagaa takka dalagu jiruu duniyaa tanarratti taajira addaa ka ta'u jechuudha qabeenya harkatee taajira addaa ka ta'u taajirummaa isaa tana guyyaa qiyaamaa akka arraan tana asirratti darajaan hore tan osoo hin ta'in guyyaa san itti xiqqaachuu ta'a jechuudha maaliin itti xiqqaate jennaan qorannaa biitiin qoratamne qoratameeti sababa abbaa qabeenyaa tureef jecha kan miskiinni naxuma akkanumatti gartee gaafiin isarra hin jirre inni gartee qorannaa kophaa qoratamee baasnitti bahee guyyaa san yoo rabbi fatanaa isa baase bahee yoo rabbiin ittiin kufi jette kufee sababa saniin ibidda galuudhaatu malaaya kanaafuu ibaadallah yaa gabroota rabbi qaroommadha mu'aamalaata jiruu duniyaa kana keessa waan dalaydan qaroommadha naggada keessattii fi akkasumatti immaas bitii gurgura keessattii fi akkasumatti waan tirfii gurguddoo qabaa keessatti akkasumatti immaas
wa anwaa'ul gharar waan gartee maantana naggaduma gartee gosa adda addaa kajiru keeysatti waan dogoggora si fida sirraa eeguudha qabdaaya yaa gabricha rabbii wanni sirra jiru akkaan kana qaroommachuudhaa sirra jiraya maaliif jennaan keeysaa'uu zamana keenya kana keeysatti gariin namaa ni jira maal jaa ifuma biraa fuudhee alhalaalu maa fi yadi halaali jechuun wahuma na harka seene wanni na harka qabadde halaali wanni immoo na achi hafe wanni na harkan gahin haraami haraami jechuun dhabaja haraami jechuun dhaba arkannaa wahuma arkattee fuunuma arkannaa wanni ati arkatte halaali haraami jechuun ammoo dhabaanurraa dhiisii hajuu jira jechuudha kanaafu ibaadallah yaa gabroota rabbii lubbuu teeysan hin kasaarina guyyaa qiyaamaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dinniin addaa isinitti ergeetiin jira arra guyyaan guyyaa falaa yaluumanna illaa nafsahu namni zigaalu lubbuma isaa haa zigaalu malee arra guyyaan guyyaa dubbiin gartee bitii gurgurrisiidhaa dalagamtuu miti nagganni gartee haraam irraa eeggamuu fi halaal eeggachuun duniyaa irratti hafe waan ta'eef arra bakka tanan jirtuuti dabrii malee deebisaan biroo hin jiruya akkasumatti immaat waa anwaa'u sharika namaa wajjin waa walitti maktee dalaguu keeysattiis akkaan haraamii fi halaal qaroommadda maaliif mimmaa yadkhulu waan seenu xariini isaa kun deemee waan haraamin nama geeysumoo xariini namaa wajjin dalagachuu kun halaalin nageeysa waan juu qaroommachuun arraan tana yeroo dhaqqabamtuu taateya kanaafu ibaadallah yaa gabroota rabbi ومن الناس غري نما راني جرا نما هوري اركچو قفاف بولولو جرا حساب غيا قيامه irraanfate horii arkachuu qofaaf kabololuu jiraaya ammoo yakka isaa gartee waan hin beeyneef jecha yakki sun guyyaa qiyaamaatitti mul'achuu ta'a malee arraan tanatti mul'atu waan ta'eef horii arkachuu qofaaf kabololuu jiraaje ibaadallah yaa gabroota rabbii keenyatti haa amannu rabbiin kun huwa raazi isumaan nama razaqaa haa beeynu ati gartee siistama addaa baaftee karoora addaa tumtee horii arkachuu osoon ta'in allahan kun isumaan nama razaqaa qofatti haa amannu namni rabbiin na razaqatti amane taanaan rabbiin abadan khasaaraa isumattuun fidu beelaa fi gartee rakkoo adda addaatiin isumaa hin miidhuya yoommoo rabbi beechi dabreetiin heelaa mala kiyyaan qabeenya horadha yoo jette haraam keeysa buurraa fisan qabdu haraam firraa eeguun ammoo yeroonsaa ammaa je ibaadallah yaa gabroota rabbii ولا تجهلوه واللالنا طريقة الكسب خرات دلغتني واللالنا مالف جنة ربي سبحانه وتعالى شريعتنا كيدا خطته دي خراخنا دلغداني ملكويتن خراخنا ديمناني خسارتن جيلا فنوقاي وانتك هندو غورنا ربي سبحانه وتعالى مال ننجا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وانت كوغو خاتي سر والفقال واني تكوغو سر إبد واني تكوغو سر الجبات nama beekumsa qaba jettee yaaddu yookaan nama dubbiidha danaa baasa jettee yaaddu dhaqiiti waan akkanaatiin harkadhee wanni tun dhiiroo shari'aa keessatti kami wanni tun dhiiroo kami jii adda baafadhu achii boodatti seeniya osoo kanarratti hin geggeessine harkadhee anuma qofaa biyya bira kuta jettee yootti kutte hisaabaa fi miizaanni fuuldura keenya jira gingilchaan nama hunda dabaasuu taa'u fuuldura keenya jira gaafa san khasaaraa hamtuudhaatu asaanaaya kanaafuu ibaadallah yaa gabroota rabbii ilmi namaa kun ni qoodama dalagaa dalagachuu keessatti kennachuu keessatti ni qoodama ilaa arbaati aqsaam gara qooda sadiitti qoodamaaya oguu kanan laalle jechuudha alqismul awwal qoonni duraa immoo namtichi tokko yaksibu ni dalaga halaalan halaal dalaga eega halaal dalagee walitti qabee booda wa infaaquhu kennachuunsaa immoo halaaluma keessatti haaji halaaluma irraa walitti qabeeti halaaluma bakkuma halaaliif baasaaya akkanaa kun fahaa'ulaa'i warroottan akkanaa kun alaa bayyina beekumsaan deemu jiran waan beekan dalagu jiran waan dabaafataniiti kana carraaqachu jiranii je amrii duniyaa isaanii tana keessatti aarifuuna isaan ni beekan bimaa yaxillu waan halaal ta'uu fi wayuharrim waan haraam ta'us ni beekan akka dalagatanii jiraatanii je يأخذون المال هريخنا نفرة يقاون قبتا من وجوه مشروعية خرا شريعان خرا غوتيني هريخنا ولي قبتاج فهؤلاء أمنكم أمو بخير المنازل يوم القيامة ويا قيامة ورا درجة چالتو درجة ربين غرتي درجة ورا درجة قب
warra khayrii warra rabbiin maraxatee gartee maantana warrootan khayrii jee rabbiin kophaa baasee wajjiin manaazilli isaa tahee achi qanani uutaaya wa illaa yogguummoo kanat dambeekin bakka khasaaraa seenurraa hafinsan qabu quba qabaadhu kanaafu ibaadallah yaa gabrootan rabbii horii walitti qabachuun beekumsatti haajama horii walitti qabattee gartee ittiin jiraachuun beekumsatti haajama waan taateef warra kana tahuu qaroommadhu yaa fatajidu ati ni garta wadhaa'ifahum galmee isaanii ni garta guyyaa qiyaamaa sanillee guyyaa rabbiin subhaanahu wa ta'aala wa ammaa man uutiya kitaabahu biyamiinihi fasawfa yuhaasabu hisaaban yasiira namni warra galmeen guyyaa san mirgaan kennamteef qorannaan isaanii lallaaftuudha gaafiillee gaafii lallaaftu baasaniifi warroommoo bitaanitti kanan ammoo eeysumaa kitaaba kana nak kennan kajechuu taa'u san guyyaan sun as deemu jira osoo guyyaan sun hin dhufneen duratti yaa gabricha rabbii if dhaqqabiyye kanaafu warroottan halaalii walitti qabee halaalii baasu kana waziifaa yookaan kitaabni isaanii kun kitaaba gaariidha tahaa je watijaaratuhum nagganni isaaniilleen mashruu'iyyaadha taati wayunfiquuna almaala horiillee ni baasan haqa saafirraa baasan bakka haqa taate baasan bakka rabbiin itti baasaa jee baasanii warroottan akkanaa kun isaan kun fayuxuuna ni kennan zakaallee ni baafatan li'ahlihaa warra isaaniitti baafatan kennaallee ni kennatan kennaa waajibaatii fi tasunnaatii ni kennatan akkasumatti immaas isaan kun ni masruufan iyaalahum ijoollee isaaniillee ni masruufan bimaal ilhalaal horii halaalii war ilmaanii fi haadha mana isaaniillee masruufaniya wayatasaddaquuna ni sadaqatan ammaa sadaqaa sunnaatii fi tafardiitiin ni sadaqatan alal muhtaajiina warra silaa gartee sadaqaa san haqa godhatu qofa kennatan jechuudha warra sadaqaa san haqa godhatu sadaqaa san bakka harkachiisanii je akkasumatti immaas ni furan kurbal makruubiina rakkataa hundaa'uu bakka silaa rakkoon jirtu hunda barbaadaniiti rakkataa hundaa'uu qabeenya saniin furanii je wayunfiquuna ni kennatan kennaa halaal kennaa bareedduu kennataniiti guyyaa qiyaamaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa badhaasa addaa isaanii kenne yawma laa dhilla illaa dhillahu guyyaa gaaddisni biroon jirre gaaddisa isaa malee gaaddisa arshii san jala rabbiin isaanii gaaddisa hidhe sab'atu yadhilluhum allahu yawma laa dhilla illaa dhillahu san keessatti tahurraa fi san qabu gabrichi kun jechuudha gabrichi horii halaal sadaqate kun sadaqaan guyyaa qiyaamaa gaaddisa namaa taatiin sun isii horii halaalirraa sadaqatan isii bakka gartee shari'aan itti kenni jette sadaqatteetu guyyaa san akkasi gaaddisa sii kennaa je وهذا القسم قولني كن أمو قود ربي سبحانه وتعالى قبا قبوجي قود ربي قبا قبو خم بدا سوتاوسن كيس سيناجي المنا مرة مالف دلقا حلال كرومة وانتف جتو ربي سبحانه وتعالى مال ننجا دلقا دادا دلقا رسوسوها ننجا جورتي فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله yogguu ibaadaa rabbii irraa raawwattanii dirqama rabbiin isinii kenne geggeeysitan waan rabbiin isinii qoode deemaa barbaaddadha halaal carraaqqadhaa nuun jeekki jiru kanaa je kanaafu ibaadallah gabroottan rabbi fal amalu dalagaan ilma namaatun dalagaa halaal yoo taate dalagaa haraam yoo ta'uu baatte guyyaa qiyaamaa badhaasa harkachuurraa hafinsan qabu jechuudha inshaa Allah dalagaa halaalii warra jiraatu rabbiin haa godhu أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد خطبان تنية تلمداتيس خانوما فانا دواتي عباد الله يا قبروت الربي دلقاتين يحاق رومنو dalagaa teenya haa eeggannu dalagaa eeggachuu keessatti akkaan namni gartee halaaqa nama fidu karaan taane namni nama qabu qariina jechuudha qariina jechuun saahibuma keetu karaan si badee waan hin taane si naqa saahibuma keetu waan hin taane irraa si qabee karaa gaariin si gora kanaafu maraxadhaa saahiba wajjin jiraattan maraxadhaadha akka karaa hallayyaattiin kun akka gartee karaan taane kuttee booda sheenaan sittiin argamne saahiba laalladhu saahibni kun siistamaatiin beeyne fuudhee si fideeti siistamaatiin beeyne kana keessa si naqee
sibira deemaa ati wulii xariini kun siin kute xariini xariiqa shayxaanaa waan taateef wulii karaa kanarraa deebi'uu hin dandeessu ittuma cilee taata jechuudha. Kanaafuu ibaadallah yaa gabroottan rabbi saahiba keessan maratadha saahibdan maratadha firraa dhiisa shariika hin taane firraa dhiisa shariika shayxaanaa firraa dhiisa karaa hin taane karaa sii godhu firraa dhiisiya. Maaliif jennaan rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa kophaa jiraachuurraa nu dhorkeeti shariikaa wajjin jiraachuudha nu ajaje jechuudha. Shariini sunuu kamigaa shariika gaarii saahiba kheyrii qabu saahiba kheyrii irraa dhaaltu san maratachuudha lafa nuu kaahee jiraaya. Kanaafuu nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam maal nuun jaa aboo ilma namaa yaa gabroottan rabbii saahibaa wajjin jiraachuu keeysatti akkaan jabaadhaan nuun jee nuu dhaameeti namni kun waliin maleen jiraatus waan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa duraan beekuuf jecha haraamii fi halaal kan itti eeggachuu dandeessu namaa wajjiiniya. Maaliif yoo sirra wal fakkaatte ni gaafatta yommuu garteen maantana inni sun nama sirra bayaana qabu toote sirri si deebisa jechuudha. Yookaan sirri deebisa yookaan isaa si deebisa waan ta'eef saahibaa wajjin jiraachuun dirqama. Qobo yoo baates shayxaanaaf fuudhee siin kuta waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu rabbiin nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam maal nuun jaa maa akala ahadun gabrichi tokko waan nyaatu xa'aama nyaata tokko waan nyaatu khayran gaarii haa ta'e min ayya akula nyaachuurra min amali yadihi dalagaa harka isaatiin carraaqe qofa nyaachuurra nyaata halaal nyaata bareedaa ka nyaatu waan taane akkanuma saahibaa waan affide jettee waan saahibni deemunillee nyaachuun gaarii miti jechuudha. Bar saahiba kiyyaan naa kenne bar saahibni kiyyaan rakkana naa ta'e jettee bakka irraa fide kan hin beeyne akkatti fide kan hin beeyne saahibaatu arraan tana saahiba kiyyaatu arrana kennettee nyaachuulleen khatara biroo keessan jechuudha. Kanaafuu ibaadallah yaa gabroottan rabbii akka hadiisa keessa jirutti dalagaa garteen maantana halaal dalagaa jee gabrichi tokko waan halaal waan nyaatu waan harka isaatiin carraaqqaterra jechuudha. Wa inna nabiyya Allah Daawud alayhi salaam nabiyya Allah Daawud ni ta'e kaana yaakulu min amali yadihi dalagaa harka isaa malee kan nyaanne ta'e jechuudha. Carraaqqatee jiraata malee akkanuma waan namni tola irratti oole laaftumatti akkanuma namni tokko sirratti tola oole laaftumattiin akkanan nyaadhaan hin ta'u jechuudha. Maaliif jennaan bakka inni irraa fidees hin beeytu akka inni itti fidees hin beeytu waan ta'eef laaftuu waan si dhufe tana laaftuma tana nyaachuun gaariin ta'u maal ta'u qaba jechuudha. Hoorkitee bakka irraa dhufe waan beeyi akka itti fidde waan beeytuutu dassi jee guyyaa qiyaamallee herrega sirraa sabbituu danda'a. Kanaafuu ibaadallah yaa gabroottan rabbii qaroommadha waan nyaattan qajeelaatii qaroommadha akkanumatti hirkanneeni nyaannaa osoo hin tahin waan nyaattan kana akkaan qaroommadha bakka irraa dhuftee fi akkatti dhufte faana dhahuu hin dagatinaaya. Walaa taqtar hin dagamin yaa gabricha rabbii hin dagamin waan garte nyaachuudhaan hin dagamin namaatu akkanuma na kennee nyaachuudhaan hin dagamin waan si kenneef osoo hin beeyne akkatti fide osoo hin beeyne nyaatta waan taateef kanaan hin dagamin yaa gabricha rabbii. Maaliif ilmi namaa tokko ni dilaawa sababa garteen maantana waan garaa isaatti gakkuchiiseen dilaawa sababa gartee nyaata kana keessatti nyaata haraamii fi nyaata halaal adda laallachuu dhabuutii ni dilaawaaya. Deemee wanni ati nyaattu tun yakuunu alayka wabaalan rakkoodha sirratti taha dhiibbaadha sirratti tahaa je miidhaadha sitti taha dhukkuba sitti tahaa arrallee olaaftuu si fakkaate guyyaa qiyaamaa dhukkuba azaaba nama naqu namatti ta'eeti nama kasaara waan taateef hin dagaminiiniya. ومن الناس غيري نما راني جرا نما غرتي نما رب بريچو جرا وان انتان كلمه نما بريچه سيهمو في سيغر سيزو خيزتي سب بريچه تم خطي سنا کو جرا خنا ابو يا غبر ربي الدلال لدويا هوري خنا خيزتي هوري نياتو خنا خيزتي ادبا فدويا ربي سبحانه وتعالى مان نجا هوغو صدقاتو في هوغو نياتوس وان حلال قف قروم مدو هوغو صدقاتوس انفقوا خندا من طيبات ما كسبتم غاري وان چرايتني غاري وان بكرا دفت بيتني قف صدقدا نياتا سكسما غاري وان بكرا دفت بيتني نيادا داجه مالي جنان غبروت ربي وري حلال دلغو يو زكاه باسه زكاه هوريت يتيتي بيتي نياتا يو زكاه سكنتن زكاه هوري رابه يتي نياتا يوم خولي تاتي خولي تي يتي نياتا وان تاتف
yaa gabricha rabbii adda baasurra akkan hin dagaminii je. Kanaafu ibaadallah yaa gabroota rabbiin subhaanahu wa ta'ala nuun jaa ana sodaadhaa eegaa ana sodaattan booda immoo isin razaquun anarraa. Ana sodaadhaa haraam eeggachuu keessatti, ana sodaadhaa halaal qaroommachuu keessatti eega kana dalaydan booda taabni hin jiru, anarraa dubbiin anarra jirti, anarrattiif dhiisaa nuun jee jira jechuudha. Kanaafuu haraam nyaachuun kun wayakuunu alayka wabaalan rakkoodha sirratta, akkasumatti immaas akka du'aayin tee sirraan qeebalamneedha si taasisa jechuudha. Akka salaanni kee sirraan qeebalamne warri haraam nyaatee haraam dalagee haraam hin jiraatu keeysi dubbii tanaa edaa namni garteen maan tana haraam nyaatu haraam dalagu ibaadaan isaa irraa fuudhamuu fi irraa fuudhamuu dhabuun rakkoodha dubbii qabdiya. Maaliif jennaan inna allaha tayyibun laa yaqbalu illaa tayyiba. Rabbiin waan ifii gaariidha waan gaarii malee hin qeebalu, rabbiin ifii gaariidha waan halaal malee hin qeebalu jechuudha. Kaniifuu waan halaal qaroommachuu irraa yaa gabroota rabbii if duubatti hin jiinaa. Inna allaha rabbiin yuhibbu ni jaalata ayyura mul'achuudha jaalata asara nicmatihi faanti gartee ni'maa inni sirratti tola oolee mul'achuudha jaalata gabricharra mul'achuudha jaalataaya. Maaliin isii halaaltan rabbiin sirratti tola ooleen akka gaarii bareeffattee akka gaariitti ittiin jiraachuun rabbiin akkasan sirraa fedhaaya. Maaliif walaa yabkhaluuna alaa ahlihim dalagaa halaaloguu dalagatte kan hin bakhiilomne warra keetirrattis ijoollee teetirrattis hawaasa keetirratti kan hin bakhiilomne kennatta guyyaa qiyamaallee hirrinni sirraa xiqqaata jechuudha. Sababa guddatti qabda waan ta'eef kanaafu ibaadallah yaa gabroota rabbi akkaan gartee haraamii fi halaal addaan qaroommadhaa jedhe. Maaliif jennaan hadiisa keessatti dhufee jira qaala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam afdalu diinaari irra caalaan qarshiidhaa yunfiquhul abdu tan gabrichi kennatu karaa rabbii keessatti kan gabrichi kennatu diinaarun qarshii isii gartee maantana yunfiquhu kennatu san alaa iyaalihi ijoollee isaa irrattan kennatuutu akkaan caala. Sadaqaan sadaqaa caaltu sadaqaa ijoollee tee masruuftutu irra caala. Kennaa ijoollee teetii fi haadha mana keetiitti kennituutu irra caala yoom gaafa isiin halaal taate jechuudha. Kan hin bakhiilomne isaanirra kan hin bakhiilomne akkaan gartee kan carraayite isaanii kennituutu irra caalaaya. Kanaafuu ammaas sadaqaa ammaas miskiina irra kennattuu caala isii halaal. وعلى ذوي القربى akkasumatti aanaa keetii kan kennattuu caala sadaqaa halaalaarra sadaqaa mana keetii fi ilmaan keetii fi qaraabaa keetii kennattuutu irra caala. Kanaafu ibaadallah yaa gabroota rabbi ilmi namaa qoonni isaa bakka afurii qoodama jenne kalammaffaadha ka duraa gartee halaal dalagee halaal ibbaasuudha. Kalammaffaa immoo kasbul halaal halaal dalagee wa infaaquhul haraam bakka haraam ibbaasuudha jedhe. Rabbiin halaal dalagadhu jeetumna eega dalagatee booda waan haraam keessa akka kennuuf jiraa jedhe. Kaman yunfiqu maala akka nama horii isaa kennuu gartee fil muskiraat waan nama sakraan isaatiin bitee nama faa gartee afeeruu keessatti fahaadaa inni kun ammoo dagamaadha guyyaa qiyaamaa dallansuu rabbiitu irratti tahuu ta'aa jedhe. Maaliif jennaan li'ajli luqmatin waan gartee liqimsaa takka nama liqimsisiiseef jecha waan haraam waan nama liqimsisiise waan gartee gara haraamin nama liqimsisiiseef jecha ibiddaatu isaaf qoodamaaya. Eeganaa rabbiin gartee maantan isa gaafata gaafii akka malee isa gaafateeti sababa saniin gartee azaabatti taatiya. Qoonni sadaffaadha ammoo kasbul haraami haraam dalaguudha wa infaaquhul halaal haraam irraa walitti qabee halaal keessattiin sadaqadha jechuudha. Haraam irraa walitti qabee eega haraam irraa walitti qabee booda bar rabbiin siif dhiisa dilii rabbiin siif araarama waan akkanaatiin karaa rabbii keessatti waan akkanaatiin hin dalaga jee ha kennatuutu jiraaya. Kun ammoo akka nama gartee maantana tujjaareeti waan gartee mukaddiraata waan nama sakraansaa waan adda addaatiin akka nama tujjaareeti akka nama gurguruuti maas waan haraam akka nama gurguruuti wayabni ilmasaajid akkasuma wajjinuu ka masjidaan jaaru jedhee bee bihaadha almaali horii saniin ka masjida jaaru oo yatasaddaqu yookaan ka sadaqatu ala alfuqaraa'i walmasaakiin faqiiraa fi miskiina irra akka gartee maantana gargaara sabaasu fahaadha kun ammoo haala hamaadhaa quba qabaadhu jedhe. Maaliif jennaan yaquulu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyuha nnaas yaa ilmaan namaa inna allaha rabbiin xayyibun gaariidha laa yaqbalu illaa xayyiba wa inna allaha amara almu'miniina bimaa amara bihi almursaliin
waan ergooleetti ajajetti mu'mintoota ajaje waan taateef waan haraam sadaqachuun sadaqaan teessuun bakka siin dhayitu sadaqaan sun sirraa hin qeebalamtu yaa. فقال الله تعالى ربنا ولا ناتنيجي يا أيها الرسول يا أيها الرسول يا أيها الرسول يا إرجولي تنانا كلوا من الطيبات وان غاري نادا واعملوا صالحا غاري دلغا إني بما تعملون عليم وان سندلي دنين بها وان تبي خنابو رب سبحانه وتعالى حرام جو صدقته سبيغا حلال جو صدقته سبيغا فيجازيه عليه الرجلة سماب غجودا حرام كان برن خرا ربي كيتين باسو تا اچ ربي ناديساتي هنتهو غاغا امس فيدودا ملجا قوني افرفادا مو كسب الحرام حرام دلغودا وانفاق الحرام حرام مدلغي حرام مكيتا كنچو وهذا شر الاقسام كن قود الرحمات قود الرحمه غرتي قرين شيطانا خنم غدو سنيجي دلغا حرام غرتي حرام مدلغي حرام كيتا باسون ابدما ابدرتي اذا اچودا سي فديا خنافو رب سبحانه وتعالى أنا صدادا قاليك يقودا هيرا منتي إسلاما كيسا هم بينا نونجي جرج أكسمت كنا دلقون كنجي أكيو حرام مدلدي حرام كيسا بافتك ولله دي سببه سببان سا يمنع قبول الدعاء أكا دعاء سران كيبال من ستاسيزا أكا غرتي إبادان سران كيبال من ستاسيزا أكا تجرو غاري هجران ستاسيزا جو رب سبحانه وتعالى بيانة قصيحنه قرآن ارگه نبي ارگه دينين ايگه سيحنه بود يو خراج دي گرگلته خران كن نمباسو خرف ديناتا وتي ولمتين قبدت اتي خنان دينين ربي را گرگلته قرآن ربي ذكري سن را گرگلته اججسي دينان ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا يوم نحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا مالف قويا أرانتنا دينين دي خنا رب سبحانه وتعالى دنيمتنا رتو يادا أداتي في ركوب أداتي في چنك أداسي قلق سيتما قبين حرام قد أتي في الدزن وهما قرتي أتي اتبافتهم بين رب سباسي سيسي في جيسك يخاو إيقما قبين قد أسان حرام في الديبودة لكمني أداسي الدفع لكموسا والله نباسو خسارو متى كسف في دي خسارو مسا نباسو خسارو مخسارا قباتي دچو يادا قباتي دچو دا رب ستاسي سايا خناف عباد الله يا قبروت ربي فاتقوا الله تعالى ربي كنيا صدانو رب سبحانه وتعالى مال ننجا يمحق الله الربا ويربي الصدقات ربي النهاكا هوري ربان كيس جرولي برخاد الراحكا أمو هوري حلال دلغتي يرى صدقتي صدقان سن هوري دا ترفيسيتي ربان أمو هوري دا برخاد راوفتي هوري حلال دلغدو صدقدو يا رب سبحانه وتعالى والله لا يحب كل كفار أثيم ورغرتم من تن ربي دي قالي ربي دي ربي نين قبلو دعاء ثاني له نان قبلو عبادة ثاني له ران قبلو الا صلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين